Qophees daandii wangeelaa shoo ka'umsi keenyaaf dhumni keenya wangeela haa ta'u. Chaanaala keenya daandii wangeelaa shoo sabskraayibii cuqaasuu hin dagatinaa. Social media have shown photographs of Rabaloho spraying doom aerosol on volunteers during his church service at the weekend at the Mount Zion General Assembly. The 24-year-old said people came with injuries and after they were sprayed, they were healed. Ifa masinin jennu nagawtu sinin gaafatiin viidiyoo jalqaba sina feerree waa'ee nama dhiba viidiyichaa ilaaltanitti jennee abdanna. Nagaa sin gaafachuun dagan maatii daandii wangeelaa shoo nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Qophii keenya har'aa keessatti false prophet raajota sobduu yookiin ergamoota sobduu warra jedhaman kana keessumaa false prophet in Africa kan jedhu irratti qophii gabaabaa isinii qopheessinee viidiyicha ilaaltaniittu viidiyicharraa immoo waan guddaa hubattu jennee yaadna. Qaama Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos qaama qulqulluu Waaqayyo fakkaattii isaatiin uume irratti dijiitii yookiin marzii biifaniin miidhuun kun Waaqayyoos godha yookiin nama Waaqayyootu kana godha jechuun baay'ee namatti ulfaata. Maaliif Waaqayyo waan uume fakkaattii isaatti uume waan ta'eef qaama koo ija koo balleessuu hin danda'u yookiin gurra koo maaliif yeroo Waaqayyo qabamu iyyuu yeroo bartuun isaa fuudhee gurra warra sanarraa kutuyyuu gurra isaa deebiseef Waaqayyo maaliif akka fakkaattii isaatti nama waan uume Waaqayyo qaama namicha sanaa balleessi jedhee raajii hin kaasu. Kun immoo milikkita raajota sobduu keessaa ishee tokkodha kun. Waaqayyo fakkaattii isaatiin erga uume akkamittiin ija koo balleessuu danda'a? Viidiyoo keessarraa yoo ilaaltan dijiitii namatti fuudhan raajiin amma keessumaa Afrikaa keessatti baay'ee jechaa jira. Kun baay'ee dogoggora cimaadha. Keessumaa gara Afrikaa kana East Afrikaa kanarratti yoo dhuftan raajonni poolitikaa keessa galanii ikoonoomii keessa galanii waan baay'ee keessa galanii wangeela fakkeessuudhaan baay'ee nama miidhaa jiru. Kanaaf iyyuu of eeggachuu qaba. Kanaaf kaayyoon daandii wangeelaa ka'umsi keenyaaf dhumni keenya wangeelaa ta'uu yan jettu. Wangeelli ka'umsa keenyas dhuma keenya yoo ta'es waan hunda mo'achuu dandeenya. Wangeelicha keessa dubbii Waaqayyoo jira. Sagalee Waaqayyoo waan jiruuf. Meeshaan inni dubbisa Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 akka jedhe Yesuus itti fufee raajota sobduurraa of eeggadhaa. Raajota sobduurraa of eeggadhaa. Ajaja laachaa jira. Yesuus itti dubbachaa jira. Yesuusin kabajame amma raajota sobduu amma dhaggeeffatan macaafa qulqulluu kana dhaggeeffadhaa. Yesuus itti fufee raajota sobduurraa of eeggadhaa. Eenyuun jedhaa jira? Nuun jechaa jira. Anaan jechaa jira. Isiniin jechaa jira. Abboota keenya jechaa jira. Dargaggoota isin kaatanii jirtanii jechaa jira. Waaqayyo asirratti isaan hoolota fakkaachuudhaan hoolonni maalidha jennee yoo ilaalle hoolonni jechuun man of God isa jedhamu. Amma kana man of God jedhanii amma YouTube irratti gadhiisamne man of God isa dhugaa hoolota fakkeessee dubbataa jira asirratti. Hoolota fakkaachuudhaan roorroo hoolotaa uffatanii gara keessan ni dhufu. Gogaa ofitti godhachuu maaf keessi isaanii waan gadhee waan ta'eef nama Waaqayyoo fakkaatu man of God fakkaatanii gara keenya ni dhufu. Keessi isaanii ግን asumatti malee garuu yeeyyii butatanidha. Isaan keessi isaanii yeeyyiidha. Siliqumsi si nyaatu ikoonoomii isaanii waan fedhii isaanii geggeessu. Raajonni amma kaaniyyuu jiran yookiin charchoonni amma dhaabbatanii jiran yookiin qeessonni sin dubbiseera raajii Isaayyaas keessa jiran mul'ata Isaayyaas maali kan hubachuu qabnu asirratti maqaa kiristaanaa fakkeessuun hojjetu malee isaan kiristaana dhugaa miti. Maqaa Waaqayyoo fakkeessanii dhaabbatu malee isaan mana Waaqayyoo maqaa Waaqayyoo fakkeessanii dhaabbatu malee isaan mana Waaqayyoo miti. Mana mataa isaanii mana biizinesii mataa isaanii dhaabbachaa jiru. Mana itti yaadi mataa isaanii hojjetamu. Mana itti ijoollee dubara keenya miidhan. Xiinsammuu namaa miidhuu jechuun waan guddaa. Xiinsammuu ijoollee durbaa keenya miidhaa jiru. Afrikaa kanatti yoo ilaalte gara Afrikaa kana yoo ilaaltan footoo sasaniin gadhiisama. Ilaalaa jirtu footoo na darbaa jiru kana jedhee yaadaa jira. Kun dubartoota keenya miidhuun kun guddaa hubuun wangeelli hin ayyamu. Wangeelli dubartoota isa kamiin wangeelatu kiizingii yookiin dhungannaa jedhan kan akkamtiin eeyyamu churchii keessatti hin eeyyamu. Paastariin akkamtiin ijoollee durba hin heerumne gara gaanaa kanatti kan taa'u ijoollee durba hin heerumne wajjin wal dhungachuu hin dandeenye. Inni eeyyamu kun wal dhungachuun
iddoo julmeen jiru weedduu caaluun irratti waa'ee ijoollee dargaggoota kanaa yoo barsiisu wal dhungannaan akkaataa qaba. Akkamittiin paastariin ijoolleen fuunee gaanaa keessatti dhungata waa'ee nama rakkisa. Akkamittiin chookoleetii gara isneekitti jira. Chookoleetii isneekitti jiruun kun sodaachisamuu qabu baruu qabdu baay'ee nama dhibuu qaba. Maal akkamittiin inni jira. Kunis raajii sobduu keessaa ishee tokkodha. Kanaafiyyuu mee kana isiniin dubbisa akkas jedha. Macaafa ergaa Yohaannis boqonnaa 4 akkas jedha. Michoota koo warra hafuuraan dubbatan jedhan hunda isaanii asirratti michoota koo nuun jechaa jira ammas ergaa Yohaannis. Michoota koo michoonni keenya ana isin warra waaqayyoo jibbunna warra wangeela kana dubbisan michoota koo warri hafuurni dubbanna jedhan hunda hin amaninaa. Baay'ee hafuura jechuun maal jechuudha asirratti hafuura baay'ee jira keenya hundumtuu hafuuraan dubbanna ergaa waaqayyoo baannee jirra waaqayyoo akkasuun jedhe waaqayyoo biyya alaa baata waaqayyoo barumsa caarsee akkasii akkatti nuun jedha jiru kun hafuura kana hunda isaanii namaninaa jira wangeelli maaf amantu sin waaqayyoo biraa yoo ta'e hafuura isaa ittiin dubbatan qoraa ilaalaa maree raajonni sobduu baay'ee gara biyya lafaatti bahanii jiru maaf gurra keenya cufnee jira maaf laphee keenya cufnee jira maaliif lallaboonni yeroo nu barsiisan jalaa qabuu diinna maaf waan raajiin jettu duwwaa jenna maaf wangeela keenya dhaga'uu dadhabna kunoo michoota koo jedhee ergaa Yohaannis nutti maayira hafuura hunduma hafuura waaqayyoo jettanii fudhatinaa jira maaliif bara Israa'el keessa ni ilaaltanii jiru hafuura fakkeessanii hojii mataa isaanii hojii waaqayyoo fakkeessanii hoolota waaqayyoo fakkeessanii waan garaa isaanii hojjechaa turan biyya lafaa kana keessatti dhuguma waaqayyoo biraa yoo ta'e immoo qoraa ilaalaa jira wangeelli keenya maayoo qorlee ilaala ameen jettanii qoraa ilaalaa kun akkamittiin ta'a jira ilaalaa rakkina hin qabu qoraa ilaalaa hafuura inni guddaan kana jedhanii yaadanii mee viidiyoo tokko sinaffeeranii walitti deebina. Now, we are supposed to eat the bread, but they're going to eat special bread before they eat this. If Jesus can turn water into wine, fish into his body, loaves from the boy into what? Into what? Into his body. People can eat. So I'm going to give them food from above. People are fasting, but they're going to eat the fulfillment from above. Wake up! Still, look at that. Look at that food. Be quiet. Be quiet. Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go quickly. Eat quickly. Limited time today. Video isatti akka baay'ee dinqisiifatan baay'een abdii qaba. Ilaalame viidiyochi madala. Maal ta'e beektu raajiin kun immoo kan saddeefu waaquma gochuu barbaada. Ani waaqadha jechuu barbaada. Afaan isaa ba'uu didee malee ani waaqadha jechuuf xinnoo mataan qaba. Kun immoo baay'ee guddaa keessatti booda dhumarra ani waaqa jedhanii dhufa akkuma jedhamee caafamee jiru. Weedha raamman waaquma godhee jechuun danda'ama. Baay'ee garuu afaan isaati. Baay'een social media irratti kan dinqisiifamaa ture nabiyyi Amaanu'eel isa Naajiiriyaa kan yeroo inni makiinaa isaa ragabbee kan sagadaniif maal jechuudha waaqadha hin jenne malee sagadamaafii jira jechuudha. Kun jechuun Musee yeroo gaara Siinaarraa gadi bu'ee akkuma sabni Israa'el sagade boca mataa isaa uummatee akkasuma uummanni kunis itti sagadaa jira jechuudha. Waliin Naajiiriyaa namicha kanatti itti sagadaa jira jechuudha. Kana jechuudha. Jecha ni jedhe baay'ee nama dhiba akka jedha. I am going to give food from above. Jecha akkasii nama dhiba maal jechuudha.
biddeensi ni kenna gubbaadhaa jira. Maal ta'e nuu kenna inni profeetiidhaan profeetiin nuu kennuu hin danda'u jara keenya akkamittiin nuu kennuu danda'a ergamoonni waaqayyooyyuu nuun kennan erga jenne akkamittiin profeetiin warri kun immoo nuu kennuu danda'a. Garuu qabna warra kanatti maali amantoota amantii namaa maaxurna asirratti inni isaaniin ittiin sagadinaa isaan ergamoota ergamoonni raajota caalu ergamoonni jechuun gooftaa keenya sos duwwaatiif kan ergamanidha. Abiddaan deemu isaan kinfii qabu isaan abiddaa eeguuf hin ergaman inni kun immoo keessa ba'ee waaqayyoo ajajuu barbaade ajajuu hin danda'u inni raajiin hin ajajamu waaqayyoon hin ajajan kanti fuuddeensi ni kenna boofii gadi gubbaa jira taa'in kennuu hin danda'u inni gubbaadha waaqayyo yoo kenne malee isa miti ergamoonni kennuu hin danda'an kanaafiyyuu amma amantii namaa ta'u lalame yeroo tokko amantii namaa yeroo xunnu amantii maqaadhaan hin barbaanne asirratti maali isaanoo bishaan waraabbatanii bishaan namatti naqanii bishaan almeeqa namatti danda'anii wacuu waan jiruu fidan wanyaa yeroo tokko jiranidha. Maalus maal biyyinatiin keenya haayilaandii goone haayilaandii itti buufaa jira namatti kun jechuun isaanii tola fudhatu. Amma safara iddoo hin jirutti lideeta cabaliin tokko jira. Cabalicha dhaqanii tola fudhatu. Jaarkaaniidhaan waraabbatanii qodaa isaatu liyyinnatii qabaachuudha. Kun haayilaandii goone isaan immoo jaarkaanii godhanii jechuudha. Isa jaarkaaniidhaan tola waraabbatanii galu gargar. An keenya immoo haayilaandiidhaan ullee mizmaaraan itti biifna. Isa toora miti kan itti buufamu darajaa qaba jedhaan jedhan deemee hin argine asirratti dhugaa soba ta'uu isaan beeku darajaadhaan gurguramaa naan jedhan haayilaandii zayitiin haayilaandiin darajaadhaan gurguramaa naan jedhan kun namannatti karaa sooshaal miidiyaa malee raajota bukkee dhaqee hin beeku darajaa qabaa jedhan 500 1500 2000 ምናምን jedha deemaa naan jedhan egaan hin beeku kun dhugaa taanaan Luyyinati nuuni biizinasii hojjechaa jirra jechuudha cherchii kana keessa cherchii keenya keessatti namicha ammaa ammoo yoo argite turtanii fuuddeensi ni kennaadha keessa bira waa qabgodhuu barbaade yeroo gadi ba'e eeyoon abbooma daabiloosiin abboomaa jira asitti akka ilaalaa jiru maali nu daabiloos hangafa daabiloositu kutuusaa abboomaa jira kai jedhee kaadha qaan biddeenyaadhaan gadi baadii biddee argitaa jirtu argitanii tura deebi'ee argaa jirtu jedhee nama saafni isa isin cufeedha marga nyaatanii daabboo special food jedhee waansa marga dhaqanii nyaatan kun jechuun baay'ee nama dhiba marga dhaqanii nyaatan dhaggeeffadha baay'ee nama dhiba marga mee macaafaa mul'ataa boqonnaa 13 akkas jedha inni milkita gurguddaa ni agarsiisa ibidda iyyuu ija namaa duratti waaqa keessaa lafatti gadi ni buusa ganaa haajonni sobduun amma namni inni wangeela beeku wallaalutti gana abidda gadi buusu waaqarraa namicha tokko interview godha TV ingiliffaa tokko irratti gana isaanuu isuma seenaa Museen hojjetee isoo Museen muka isaa yeroo isneekii godhe isaan isneekii godhanii gana street deebisee of deebisee inni hojjeta bara kana iyyuu raajonni sobduu kaatee akkas yeroo gootu ergamaan waaqayyoo immoo dhufee kana yeroo sirreessu torban mul'ata keessa jira Israa'el mul'ata boqonnaa 15 keessa yeroo dhaamana argaa jedhee interview laata raajii ofiin jedhu jaarsichi nama guddaana baay'ee dubbata baay'ee na dhibeen mul'ata waaqayyoon natti agarsiiseera jedhee dubbata maaliif dhuguma ganaa abidda buusu jira wangeelii mul'ata keessatti ganaa abidda waaqarraa gadi buusuu jedhe kanaafiyyuu akkuma Museen maajikiin kaatee bara sana maajikiin Museen yeroo isneekii jira isaa isneekii yeroo kana godhani booda garuu adda ba'an akkuma kanaatti ganaa istiriin deebisee ni hojjeta jedha namtichi kanadha bara kana kan ka'e jira Itoophiyaa keessa yeroo dhuftani yoo waa dubbatte raajota sobduu irratti ati wangeela nama hin beekne nama isa namaaf hin ajajamne jedhanii borga nama raajiin ergee sin arrabsa yookiin immoo amma sin dhawutuu hin deemu maaliif isaan biizinasii mataa isaanii qabu namni du'es zayitii isaaniitiin yookiin yoo waa godhanis yoo durbi keenyas saayikolojiin isaanii miidhamanis hin dubbatanii wayyaama isaanii ijoollee durbaa keenya uffisanii fiilla fiziitiivii dhaaban iyyuu nama dhibu maanni isa kam dayyama weedduu keessatti ilaalle dubartiin tokko xuuxii ishee yookiin haama ishee abbaa manaa ishee duwwaa arguu jedha maanni dubartiin charchii keessatti
qilixxuuti harmi ishee argamaa lallabni lallabamu kunumtu dogoggora guddaadha raajii sobduun kanadha maali foonii lallabu malee isaan waan mee adiisan raajii maani foon maanu lallabu foon hin baranna rakkinaan qabu inde isaan mootummaa waaqayyoo nutti agarsiisuu qabu waan mootummaa waaqayyoo nutti agarsiisan waan mootummaa waaqayyoo nutti lallaban kanaafiyyuu of eeggadhaa dira amaloota laajuutu sobduuf akkaataa raajuun sobduutti dhufte viidiyoo isin hojjenneera viidicha dhaqaati kilikii godhaati dhaggeeffadhaa baay'ee isinitti hin dheeressu mee kana isin dubbisee fixa akkas jedha wangeela Yohaannis Maatiyos keessatti aamiin Maatiyos Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa namni hojjetu mootummaa waaqaatti gala malee Yesuusti jedhe jaalala abbaa koo namni hojjetu jaalala abbaa koo namni hojjetu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuun duwwaadhaan itti galamti jedhe jaalala abbaa koo abbaa ilma fuula qulqulluu tokko isaan jaalala abbaa keenya maadha jennee ilaallu maqaa waaqayyootiin soba raajuunu maqaa waaqayyoo balleessaa jiru jedhu kun biizineesii hojjechaa jiru maali mana waaqayyoo biizineesii gochaa jiru waaqayyoo biyya lafaa kanarra ture manni abbaa koo mana ligdiimti jedhee baasee cabsaa isaan immoo mana ligdii godhaa jiru kanaafiyyuu kana cabsinee baasuu dirqama natti fakkaata inni gara biraammoo yoo ilaallu asirratti yaa gooftaa naan jedhan duwwichaaf itti galu mitiidha inni maaliif bifa Maatiyos keessatti amma yeroon sidii dubbise bifa oolaa fakkaatanii waan dhufaniif isaan kana adda baasuuf yaa gooftaa jedhu kanaaf waaqayyo addan baasaa jechuudha kanaafiyyuu dhumni keenyaaf jalqabni keenyaaf dhumni keenya wangeela ta'u wangeela dubbisnu raajota duukaa bu'ootoo hin ta'in wangeelaa wajjin abbuunu wangeelli hin jijjiiramu wangeelli baramaa ammoo jiraata maaliif yoo jettan wangeelli 100% dhugaadha jennee amanna akka warri kaan wangeelli jijjiiramuu qaba wangeelli maal ta'uu qabni wangeelli 100% sagalee waaqayyoodhaa jijjiiramas waan jijjiirames hin jiru waan idiitii ta'es hin jiru wangeelli keenya kanaaf itti amanna waan ta'eef wangeela keenya fudhannee deemna kanaafidha kaayyoon keenya inni guddaa kan akka jedhu waaqayyo guddaa sinaa eebbisuu koomentii naa xaafuun irraanfatinaa eebbifamaa amma torbee gaarii qopheesse daandii wangeelaa shoo ka'umsi keenyaaf dhumni keenya wangeela haa ta'u chaanaala keenya daandii wangeelaa shoo sabskaayibii cuqaasuu hin dagatinaa